hongee roobaatiin saaxilamne namni boruu lafti tun waan qotee bulaa taate ama jiru ennaan jedha bakka jirtu ennaan jedhu iyyitanii yoo reebdanii nu qaqqabdan malee namni keenya ennaan jedha qabamuu hin danda'u yoo dhugaa rabbii taate warri biyya alallee kan dhalataa biisanallee ni jira kan dhalataa birallee kan islaamummaas qabus kan oromummaa qabus ni jira jechuudha warri biyya alaa jirus waan kana laaltanii rabbuma keessa laaltanii rabbi irraa argatanii biituun dhumtee dabarte biituun ta'abaari namni lubbuudhaan du'e nama 30-40 ni gaa'eetu gargaarsi biitti tun feetu lubburraa hanga lukkutti ummanni kun waan dandeeysaniin ummanni biyyoota garagaraa jirtan ummata kana kadhabamaadhaa jiru ka sababaa qoonqootiin rakkoo hedduuf saaxilamaa jiru kana waan dandeeysaniin akka bira dhaabbattan maqaa rabbiitiin isinitti dhaamuu barbaade sababa rakkoorraa kan ka'e kaleessa nama hallayyaa dhaqee sababa beeyladaa hallayyaa dhaqee awwaallee janaazaarra salaamee dhufe rakkoo guddoo rabbi jatana keessa jira. Saadamne saa sabbarre tasaa sabbarre fagoon dhiyaatee hubachuu qaba arjaan arjoomee khannachuu qaba namuu qooda fi baachuu qaba jiraachuu maaliif akka taate hubachuu qaba. Ya lammi tanto hotu simbana ya lammi tanto hotu simbana ana simale walif ana walif nahana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dawwattoota keenya kunuuga bakki har'aan tana jirru kun uummata keenya kan hongeen yookaan roobni dhabamuudhaan rakkoon isaa mudatte horiin isaanii qabeenyi isaanii mataan isaanii to'ataa rakkoo keessa jiru san mee ijumaan dhaynee haalaallu maaliif ijumaan dhaynee isaan ilaalle yoo illee harkaa qabaachuu baanne jenne obboleessa keenya roobaan dhalataa naannoo kanaati harka duwwaan dhaqinaadha waan dhayxanii ilaaltanii naa isinii godhanuun jee as dhufnee jira bakki amma jirru tun godina Harargee lixaa aanaa burqaa dhimtuudha taffe magaalaa naannoo taffee jirra naannoo kana akkuma waan eega addunyaan uumamte roobni roobiin fakkaatu hoggaa laalte jechuudha ammoo asuma xiqqoo hoggaa ol deemte akkaataan itti biyyi teenya irra jirtu sa'aan sa'a roobaati hedduu rooba cimaadhaa jira as ammoo takkaa umrii waan roobeen fakkaatu waan isa ajaa'ibu lafammaan tana irra jirru kana isin argisiisna lafamma irra jirru tana lafa facaafamtee jirtu midhaan lafa keessa jira baatii 5 fi 6 dura yookaan baatii 4 fi 3 dura kan facaafamtee lafatti midhaan facaafamee jira garuu lafa keessa hangammaan tana ol ba'uu hin dandeenye akkasii wajjin horii fi namnis hundi isaaniitu miidhaa cimtuu irra jiran mee kana keessa obboleessi keenya roobaan waan fiderraa waa xiqqoo warreen kakkannineef keessaa nama tokko ulamaa'iin naannoo kanaa hayyoonni naannoo kanaa manguddoon naannoo kanaa maal jetti maaltu jira mee ibsa nuu godha waan nagaa sooshaal miidiyaa irratti kanuma bilaash deemu osoo hin ta'in liif waan jiru biyya tana keessa maaltu jira waan dhugaa sana isiniif dabarsuu barbaanna mee abbo eenyu isiniin jaan Ahmad Adam Saidi mee maal nu ibsita waa'ee naannoo kanarraa haala jiruuf jireenya keessanirraa kamataa keetirraa eegalee haalli biyyatti jirtu akkam fakkaata? Haalli jireenya keenya duraan dursee nuti amata 3 rooba arguu hin dandeenye dhumnee dabarree aanaa burqaa dhimtuu keessatti lubbuu bishaaniitii fi lubbuu qoonqollee dhumnee dabarree hunoo namni amma yeroo tana keessatti hunoo kabajamtoonni amma hunoo midhaan xiqqashoo nu erge kana anamma qaamaa irrattoota qaroodha biyyi irraa tokko nama fayyaa qabuu miti nama gartee xiqqollee taatu juu hin dandeenye gargaarraa jedhaniiti akkatti gargaara wallaalanii jechuudha. Kanaafuu aanaa burqaa dhimtuu keessatti amata 3 hongee roobaatiin saaxilamne namni boruu lafti tun waan qotee bulaa taate waan horsiisee bulaa taate qabeenya dhabde midhaan tokko asee tana keessatti amata 3 hin argamne nuti midhaan dheedhii miti lubbuun teenya bilchoo edana silaa nyaattu osoo arganne madaabaraan nuu fiduu miti osoo gartee harkatti akkatti nuu kukkutanii waliin nu ga'ani jechuu lubbuu yaaddoo keessa jirra guyyaan harkan nutti ta'ee jira anqaroo dhabee jirra tokko ani Ahmad Adam Saidi ijaan arguu baadhulle gurri kun maal na dhagaa jeetiin aanan akkatti ummata dura taa'uu dhabee
sheeyni ulumaa'iin akkatti masgiida salaachisu dhabee namni ol ka'ee iita'ee namni qaamaa iita'ee hunoo ganama kana za'a tana keessatti nama 4-5tu beelaaf hunoo gaggabee harkarratti fuudhanii isbitaala keessa jiranii jechuudha yeroo tana keessatti dheebu'uu fi beelallee saaxil taaneet lubbuu teenya bakka keenyu dhabne guyyaan halkan nutti tahe waan keessa jiru hin beeynu maal dhageenya hunoo namni amma dhumu hunoo kalee malee reengadda namni tokko du'eeti sababa beelaatiin namni qabrii qotuu dadhabee guyyaa 2 oolee jechuudha rakkoo kanaatu nurra ga'ee jechuudha ijoolleen takka shafaa yoo taate biyyee takka darbee namni awwaallatuu hin danda'u sababa bishaaniitiin harreen dhumtee dabartee za'a 24 12 irraa 12 deemtee tarreen lafa bishaanii lafa maddatti deemtee harreen dhumtee dabartee beeyladaan akka jirutti dhumtee dabartee namni beelaaf saaxil ta'e lubbuu teenya tana if dhabneeti warreen qaamaa irrattoota kalee fi har'a ummanni keenya dhufanii nu laalanii harkarratti akkatti waliin gaawwallaalanii saaxil ta'anii walga'uu didee araddaa 24 keessatti aanaa burqaa dhimtu araddaa 24 keessatti amata 3 roobni waan hin argatiniif addunyaanis waan mayraan jiraatuuf waan dheebuun jiraatuuf mayra dhabdee dhabamtee kuttee lubbuun teenya bakka if keenyu dhabne aanaan gattaa'uu dadhabee bulchaan akkatti ummata dura taawwallaalee hongeen gara rabbiitiin buutee jirti gara kanaan qaamni dhimmi ilaalu akka nu gargaaru hatattamatti nuti dheedhii dhiisii bilchoomuu akka nu dhaqqaban barbaanna dheebullee saaxil taane beeyladaan wanni takka lafarra jirtu silaa gaalaa fi re'ee fa'aatu baay'ee aanaa sunillee dhumtee dabarte namni beelaaf mishingaa madaabaraa tokkicha waan bitatu dhabee waan bitatuun illee dhabee dhumnee dabarree هيا بسم الله الرحمن الرحيم هو كيسان كان ناجي بقى نتي دفتني ناجي قال له تو فنا سين لي ربي سناجي داجو نتي اكاتا بيتنا تناجي تكا ون اكر بين ادرو ترغم سيسه نتي بيتنا ايغا ناجي برندي اسكيس ناجي دين انغتين اما ترباتمي ناجي لما كيس ناجي اما ترباتمي لما را ون اكر بيتنا مدته ناجي نمودن ناجي ون اكر بيتنا مدته نمودن هونغن اما سدن كان كوني تكا ناجي تيف اورم ان bishaan ennaa jega waabeetiin bishaan jirkaanni tokkichi asee tanatti biyya tana keessatti qarshii ennaa jega dhibba takka ennaa jega dhibbaa fi ennaa jega bahee ennaa jega deeman ennaa buleegiyya ennaa waan san ta'eef ummanni akkatti jiraatu dhabee akkatti ennaa jega bobbaafatu dhabee saani wanni jira qabeenyi wanni ummanni qabu beeladaan ennaa jega qonqoon ennaa jega dhumtee dabarte amma sababaa ennaa jega beeladaan namni dhumatti jira ennaa jega beeladaan takkittiin hafte lafatti hafteeti sababa sani hallayyaa ennaa jebu'anii hallayyaa sani daa namni gargalee amma guyyaa kaleedhaa nama ennaa hallayyaa ennaa jega bowwarraa bu'ee ennaa jega awwaallee ennaa hin qabna achi dura nama sadiitu ennaa jega boolla ennaa bu'ee hallayyaa bu'ee hallayyaa sani daa ennaa jega namni meeqa ennaa jega miidhamee ennaa jega dura citaa horii fi ennaa citaa barbaane jee hallayyaa gubbaa deemee citaan gara biraatii dhabamee hallayyaa bowwatti galee ennaa sababaa sanii namni lubbuun namaa bahaa jirtu horilleen ennaan je kute nammilleen ennaan jega sababa horii sanii ennaan irraa hafuune du kutuudha eda yoogaa rabbiin keenya nu dhaqqabee ennaan jega obboleeyyan keenya ka bakka jiranitti ennaan jega jiranilleen yoo ennaan je nu dhaqqaban malee biyye ennaan jega akka biyya tanatti ennaan je amma ennaan je irra jirru ennaan je karoora sanii ennaan je kuttee jirti nuti ennaan jega biyya biraa hoggaa oduu dhageenyu biyya ennaan jega oolan itti ta'e ennaan jega dirmachuudha qabdi karaa ennaan je biyya alallee ennaan jega obboleeyyan ka ala jiranillee ni dirmatan ennaan jega biyye ennaan mootummallee ni dirmata maali biyya tana ennaan jega wanni isaan dirmatuu dhaban jennee karaa mootummallee haalan ennaan jega komii guddaa qaban ennaan jega maa dirmatuu dhaban biyya ennaan jega akkatti dhumtu nama akkatti dhumu sa'a ennaan jega dhumaa jiru ka bakka hundatti hafe ka citaan ennaan biyyarraa ennaan sababa honqee dabre maali jennee salillee ennaan jega rakkoo salillee yaada salillee ennaan jega ni qabna ammaaf ammoo ennaan jega wanni nuti keessa jirru amata yakkaatiin irraa qabnee yakkaatiin takka maggaabiin 2 eega 5 kennine maaziyaa 3 ennaan jegin booda 4 sanee 5 amlee ennaan jega naaseetan 5 teenya lafa jirti ennaan jega haga ammatti 5 sun nu olin deebine akkasumatti ennaan jega qabeenya waan qabnullee taan lafatti deebine taan ennaan jega makiinan qotannee nuu baati jennee akkasii waan qabnullee ennaan jega ummanni farkaannaa waan dhabamsiisee jiruuf biyya ennaan jega waan jirtuun qabdu
وان دنديسنين كما الناج نغرغار لين بليس كي ربي جزاها كفلوا في قدنا في الناج ربي هاكلوا في اسلين كربتنين ولالتن قام جيرو الناج بك جرت الناج نو يتني يو ريب دلين رقب دمله نمي كي الناج رقبمو هندندو الناج قوم دبره كان الناج عمل فجروا في الناج ثاني لين كلا فجروا في كبمتو الناج رغد كافر الناج ونكسي الناج مدته تنغا ربي في الناج yoo beleeyyan keenya naaje bakka jiranti abbootiin ennaan qabeenya ennaan mootummaan bakka jirtutti ennaan jegaa yoo nu reebde malee nuti bakka takkatti ennaan jegaa dhaqqabamuu oollee namni keenya kutee yaanni ennaan jedhu qabnu kanaa isinillee ennaan baga dhuftanii isaanillee rabbi ennaan jega jazaa haa kabaluu fi warra ennaan jegaa in gargaarra jee haga kana ennaan lubbuu teessanii dhaqqabna jee ennaan jega salillee jazaa rabbi haa kabaluu fi umriin isaanillee haa dheerattu yaanni nuti qabnu kanaa isiniin jenna baga dhuftanii ennaan garta waan nu keessi rulle biitu rakkoo siidha asli se wori biyya Allah tu ni beka kharbul chudi si amma kanarte chu biyu tun dur mal turte ega yettani biyu tun biya bele dam bekam gala lon re'en ta bekam biya dadani sida namni tokkichi jirkana di dama soddoma mana qab khawri dibbala masadi qab qufa yechu biya anan insani namni radu dabani gani lafata walani yechu bele da sum belan dabamte yechu dabani yechu debani to kote kom yechu amata kudan gauf demna qonnati debiti qonnatan irraa so boqqollo kana qotan debani barbare deban azura xiqqoo sila barbare tan ni fooyyani jechu barbare sun ama sadi takkan argamna sirra biyyi tun jechu amma deemte namni lafa qotirma waan takka dhabe warri re'ee fi gaala qabu qoftiin xiqqoo lubbuun jira malee biyyi tun lubbuun wanni takka hin jirtu jechu biyyi tun makkara jettu amma isinuu laaltanii gartan jechu wanni irraa himnuus hin jirtu dubbillee wanni dheerisullee hin jirtu yoo dhugaa rabbii taate warri biyya lallee ka dhalata biisanallee ni jira ka dhalata birallee ka islaamummaas qabus ka oromummaa qabus ni jiraachu warri biyya alaa jirus waan kana laaltanii rabbuma keessa laaltanii rabbi irraa argatanii biitun dhumtee dabarte biitun ta'abaari namni lubbuudhaan du'e nama 30-40 ni gaa jechuudha yoo dhugaa ka dubbannu taate kaleessa ama nama silaa beeledaafi waa majee lubbuu fi ka waa nyaatee hin qabne gaaratti deemuu mucaatee jechuudha beelaa jecha lafa dha'ee kalee qabbarree jechuudha biitun guutuun ni beekte waan ragaa qaba waan dhugaa jechuudha biyyitun jechuudha amma sadii akkuma reefuu qaroo dhabeeyyi keenya jetti wani takasirraan hin baane jechuudha yoo dhugaa rabbii taate biyyi tun jaartin dhalte amma waan miicatu dhiiti torbaan lamaa sadi qaamni isinii ajaawa takkaa huccuu miicateen beektu ijoollee isii daa'ima ajaa ol fuudhuu hin dandeessu namni dhukkubni biraa namni karoora dubbata dhukkubni biraa walirraa qabutti jira ummatan yoo dhugaa rabbii taate dhukkubni biraa walirraa qabutti jira sababa dheebuu sababa bishaanii waan dhiqatu dhabee jechuudha qoonqoon akkuma sani beeloyne namni waan nyaatu dhabee aanan keenya jechuudha guddina Harargee lixaa aanaa burqaa dhimtuuti magaalaa taffee keessa irra ammaan tana sila magaalaa aanaatti namni dhaabatu kun hundi dhuma sila nani magaalaa wayya amma yoo isin gabbaatanii baadiyyaa tana haroo gurraatti asin haroo diimtuu asin odaa qal'aa sanbaxii waldaa asin ka deemtan taate wallahi ni bo'aa namni nama bochisu malee waan biraatiin nama tokko manatti hin gartan ibiddi tokko hin boba'u namni tokko biyyarra hin jiru jechuudha namni re'ee firii lama qabu dhungata jira waabee jira namni tokko biyyarra hin jiru jechuudha namni sun yoo gaara rabbi waan nyaatu akaawullee argee namni nyaatu yoo muka rabbi mukni rabbillee ka beek nyaatan illee hin jiru waan nyaatan rabbi waan beeka malee waan keessa jiru takka illee hin qabnu isinillee baga dhuftanii nu laaltanii an wanni hagarra dubbadhu jirtu isinuu qaamaan laaltanii gartanii namni biyya tanaaf rifatu ka lammummaa walitti qabnu ka oromummaa walitti qabnu ka amantii islaamummaa walitti qabnu hattaa ka kiristaana illee jechuun biyya tanaaf quuqamee oromummaan biyya tana akka nuti dirmatu jechuu barbaade garuu jechi nu jennu jenna malee bakka hin ga'u isinummoo warra dhuftanii tanaaf isinitti dubbannee baga nu gartanii qaaman wal arguu waan guddaadha galoota jechuu barbaade ta'an. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أما بعد إيقنا بليين كين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إيقا سلامتاتي بليين كين وري زيارة بيتين تانا تكتي أدودان وان قبدو دبدي نما دبدي ركو همار رجلتو ثانا رفتني لالو كيسانيف رب اللين إسني مجيز وداف درارة ربين هقالتو منجا الحمد لله رب العالمين ربين إسني مجيسي أسيسين في دوداف قدفنيه دو ربي غلطهم فنا إيغ ربي كينياتي إسن اللين ورّي سبب بيتين رفودا تاتني ربي سني لافسي إسني مجيسي أسيسين في ده هدو غلطوما إسنين جنة ربي ناجي چلفات ربي سنين هاجو إسنين راجال لتو إسنين راقي بلو خيري تيسنون دان إسنين جا
jireenyi biyya tanaa akkuma dubbatame guddaa beeyladaa horsiisanii beeyladaa gurguratanii qoonqoodhaaf nyaatuu turanii beeyladaan sunillee harkaa dhumtee jirti. Eega beeyladaan harkaa dhumtellee ooyiruu qoqqotatuu eegalanii ooyiruu tanallee harka qabee karaa waggaa 3 dachirraa waan arganne turanii amma rakkoo hamaadhaaf saaxilamanii bishaan biyya tana hin jiru bishaan roottoodhaan bakka biraati asitti argamanii asitti maallaqaan bitatanii namni maallaqaan qabnes dhumaadhaa jira. Bishaan tokko hin jiru wanni nyaatan hin jiru inni guddaan gargaarsa namaatu biyya tanaa waa godhaadhaa miti ummanni muslimaa addunyaarra jirtan hundinuu akkasuma ummanni Oromoo ka kiristaanaa ka muslimaa hundi namuu biyya tana wanni isin akkaan gargaartaniin biyya tana rabbi kadhatu akka rabbiin biyya tana furu rooba samiidhaatiin yoo taate malee furmaanni biyya tanaa hedduu nama sodaachisa. Rabbi kadhatuudhaaf inni guddaan gargaartaniin eegas immoo gargaarsi biitti tun feetu lubburra hanga lubbutti hanga lukkutti ummanni kun waan dandeeysaniin ummanni biyyoota garagaraa jirtan ummata kana kadhabamaadhaa jiru ka sababaa qoonqootiin rakkoo hedduuf saaxilamaa jiru kana waan dandeeysaniin akka bira dhaabbattan maqaa rabbiitiin isinitti dhaamuu barbaade hedduu garta rakkoo hamaa keessa jirti biitti teenya. Maqaa rabbiitiin wanni nuti isinitti dhaammannu waan dandeeysaniin akka ummata kana baraartan ummata kana akka gargaartan maqaa rabbiitiin isinitti dhaamuu barbaade anasumarrattiin dhaabaa waan obboleeyyan kiyya na duran dhaamin taniin isinitti dhaamuu qabu kanuma wabillaahi tawfiiq wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Arra ammoo sababa ongerraa kan ka'e akkuma namuu laalee argu kana jirti jechuudha. Rakkoo hedduu qabdi jechuudha. Beeladaan biyya tanaa aduudhaan kadur du'uun qabnilleen akka gaalaa akka re'eedhatu duutti jira jechuudha. Rakkoo guddoo keessa jirti. Rakkoo tana ammoo garama bishaan dheebuuleetiin rakkoo guddoodha biyya tanatti jira. Biyyi tun biyya haroodhaan beekamtu biyya eela hin qabne biyya eela dhuguu hin qabne jechuudha biyyi tun. Biyya bishaan haroodhaa bishaan roobaa haroo qotattee galchaatti qabattee dhugaa turte. Har'a sanillee dhabdee rakkoo hammaataa keessa jirti jechuudha. Bishaan bootteedhaa bidoo tokko qarshii 70-60 akkana bitaa turan jechuudha. Kana ka dhugaatii jiran. Ka kana hin qabne ammoo dheebuudhaan gachiisee tuutti jira. Sababa rakkoorraa kan ka'e haleessa nama hallayyaa dhaqee sababa beeyladaatiif hallayyaa dhaqee du'e awwaallee janaazaarra salaannee dhufu. Rakkoo guddoodha biyya tana keessa jira. Rakkoo tana ammoo gama rahmaaniyyoo furmaata arganne malee garuu gara biraatiin rakkoo ilmi namaa gartee yoo nu dirmatellee nurraa kaasuudhaa miti yeroodhaaf ammoo numa baraara jennee numa yaanna malee. Kanaaf rakkoo tana ummanni keenya ka muslimaa ta'e ka kiristaanaa ta'e ka biyya keessa jiru ka ala jiru ta'e ka faca'ee biyyoota adda addaa keessa jiru namni TV kan argu hundi namni dachii tan argu hundi deeggarsa ummata keenya kana taasisuu qabaa ja'a. Amanni sadaffaan ka amma qabamnee keessa jiru kana nuti amma immoo akka dubartitti alatti sababaa dheebuu bineensi nyaata. Bineensi ni nyaata. Haroon jiraattee haroo hin waraabbatan. Laga tokko qofa jira lagni tokko qofti. Araddaa jaha jiraan laga tokko casan. Ijoolleen xixiqqashoon eega haati ganama biraa deemtee halkan lammataa bul sababaa dheebuu asirraa deemtee baddee dhabamtee halkan torba ala bulte dheebuu manaa baatee haati eega biraa deemte kale bishaan gartee bishaan ittiin galle amma arma keessa mana sadii qabatamaan ka eega bule manan banatin amma fakkeenyaaf odoo nu barsiise jettanii mana sadii kan banamin ka eega bule cufaa jiru isin garsiisuu hin danda'a. Yoo tokko naggaadeen takkittiin bishaan ayilaandii fidde bishaan ayilaandii san akkaataatti gurguran hanqate ijoolleen xixiqqashoon oba'an afaan bishaan ayilaandii abbaan fidatan waliin geessu. Saadamne saa sabbarre tasaa sabbarre namni dhumee dabre dubartiin tuuba bishaan waraabaa deemte sun sababaa qoonqoo gala dadhabdeeti bishaaniin koddaa tokkitti argatteen alatti haftee asirraa fuudhee namni karaa deemu
kabishaan sanitti gad deemu kosoroo fi harkatti qabatee deemuuniin bishaan aylaandii khottu simbana yalammi tanto khottu simbana ana simale walilana khawalif nana yalammi tanto khottu simbana yalammi tanto khottu simbana ana simale walilana khawalif nana